Oromoon duraan Oromoon bara kanaa hin rafe. Oromoon bara kanaa bakka numa rafe dhugaa dubbachuudhaaf Abiyyiin eegaa Abiyyiin qabate Oromoon akkanan turre bara. Oromoon bara ani hin beene wallahi. Oromoon rafee jira. Kutaa tokko qofaatu mamaa jira. Walloo Wallaggaa. Akkana ta'e jechuudha. Oromoon kutaan hundi Walloon gisee dhiidu achi arsinu asirra teenye. Osoo wal arrabsinu kanallee godhuu hin dandeenye jechuudha. Tiwutararra deemtan reefka Oromoo maxxansanii irratti daldalatan. Nuti dhumu jira jaanii fi ajjeesanii jechuudha. Waamee kan reefka keenyaan irratti daldalachaa. Nu ajjeesaa waamee kan Oromoo dhumaa jirti baay'isawee. Dhugaa garaa koo nama daa. Saniifuu yaa uummata keenya kaa bika jirtanii hin ciisin akkanumatti miidiyaa irratti illee hojjedha. Maakii xiqqoo ishee Wallaggaanii jechuudha. Nuti ijoollee Wallaggaa jechuudha. Waggaa 5 geenyerraa rakkoo wanta garaagaraa erga arguu jalqabnee nuuf waggaa 5 guutuudha kan nuti ta'aa jirru jechuudha. Abbaan kiyya amma fakkeenyaa fi waa'ee haasaa siyaasaa wanta tokko wanta keessaa beeku hin qabu. Keessaa bilisaadha jechuudha. Garuu abbaa torbee jedhee torban darbe qabamee hidhuudha. Bakka isaanitti hidhanii bakka inni itti geeffamee beekun ture Naqamtee keessaa. Namni beeknu hin jiru tokko. Namni tokko jechuudha. Ukkaamamee dhiyaakee isaatii 8tti dhufee manni rukutameedha kan inni fuudhamee deeme. Har'a garuu qalamee du'ee jedhanii qeeraadha. Bakka qeeraarraati reeffa isaa maatiin kiyya fuudhuudhaaf deemanii jennaan obbolaa kiyyas haadha kiyyas itti dabalanii lafa isaan geessan iyyuu hin beeknu. Even amma kanarra geenyeerra reeffa abbaa kiyyaadha kanan dhawwatame Oromummaa isaadhaanidha. Even reeffallee jechuudha. Wallahi wanti rakkoon Wallaggaa keessatti ta'aa jiru kan miidiyaa irratti mul'atu qofaan dubbatina. Qonnaan bultoonni ganda miinyaa Bukkuraa bakka jedhaman, Lemlem Gaaraudhaa bakka jedhaman, qonnaan bultoonni qabeenya isaanii saamamanii, horii isaanii saamamanii, midhaan isaan qotatan illee akka inni hin biqille qorichatti naqanii, qonnaan bultoonni qalamanii waraabessaaf laatamaa jiran, bineensaaf nyaatamaa jiranii jechuudha. Wallahi tokkoof lama miti. Yeroon gadi baasee waa'ee isaanii suura isaanii gadi baasnee wanta isaanii dubbannu wallahi billahi Oromoon anaanii jechuudha. Hedduun irratti akkaawuntii guggubanii marsaa 18ffaadha kanan akkaawuntii kana banee jechuudha. Wallahi marsaa 18ffaa kan keenya Oromoon tokko taati jechuun hin yaadamu tasuma asirra teenyee wal qeeqnaa wal arrabsinaa sobnee ofii keenyaaf suura walii wal gadi galagashinee isa tokko ol galagashinee walii keenyaa fi waliiwwan tolle. Nutuu waliif hin taane kan biraa dhiisaati. Kan har'a Wallaggaa keessaati. Uummata Wallaggaa kan nu qalaa jiru, kan dhiiga keenya dhugaa jiru, reeffallee kan nu dhawwataa jiru, koomaandi poost jedhanii kan galanii dhalattoota Wallaggaa keessatti kan dhalatan Amaara ta'anii jechuudha. Bara 1977 bara beela dhufanii Wallaggaa keessatti kan nyaatan, kan dhugan, kan nu keessatti guddatanii kanuma nuti guddisneetu har'a dhufee nu qalaa jira. Har'a dhufee nu nyaachaa jira. Oromoon kutaa biraa wallahi rafee jira. Kutaan kamiyyuu kan wacuu kan dubbatu hin jiru. Waggaa 18 guutuu abbaa kiyyaa argeen beekan. Garuu osoo hin argin ajjeefame Oromummaa isaatiif jecha kan inni ajjeefame jechuudha. Waggaa 18 toon hin argin ijaan hin argin reeffa isaallee ijaan arguudhaaf akka hin dandeenyetti ni ajjeefame. Deebisee isaallee nuuni nu dhowwatame. Reeffi isaallee nuuni nu dhorkatame jechuudha. Sadarkaa kanarra jirti Wallaggaan. Uummata gabaree baadiyyaa keessa jiru eenyu quba qaba? Mee namni quba qabdan jirtu? Argitaniitu uummata gabaree Wallaggaa baadiyyaa keessa kan jiraatan akkamittiin akka horii isaanii saamamanii qalamanii horii uummata Wallaggaadha kan qalatanii nyaatan. Gabareen manaa gadi ba'ee sangaasaa gadi baafatee qonnaa qotachuun inni hafeera hin danda'amu. Gabareen gaafa inni sangaasaa gadi baafatee ba'u sangaasaa fuudhanii qalatu isa qalanii bishaan keessatti gadi darbatu. Akkas ta'ee jira dubbiin jechuudha. Hamma kana sadarkaa kanarraa waggaa 5 lakkoofsisnee nuti. Uummanni Oromoo tokko taana yeroo jedhanii gandummaadhaan wal qeeqa, wal arrabsa, warri foloorsii gurguddaa qaban geemiyaasaa, warri foloorsii gurguddaa qaban
bakka kan biraa jira hundumtuu jechuudha. Nam tokko dhugaa baatee kan dubbachaa jiru hin jiru. Har'as teessanii nuti iyyuu walii keenyaaf waliif hin taane orminni kaan akkamitti nuuf haa ta'u jettanii eegdusi. Orminni kaan akkamitti nuuf haa tolume nuun iyyuu walii keenyaaf waliin taane nuunu wal nyaanna nuunu walii keenyaaf wal qeeqna. Oromoonni kan biraan immoo akkamittiin dhufee nu gargaara jettanii eegdu. Hin jiru sobadha. Rakkoon har'a Wallaggaa irra jiru tokkoon ganda keessan hinuma ga'a. Hinuma dhufti boru tokkoon ganda keessan yeroo inni dhufu iyyuun keessan hin oolu. Hunduma keessanii jechuudha. Hinuma iyyitu boru tokkoon. Garuu har'a sagaleen taanaan tokkummaan taasuman jiru. Tokkummaa uumtanii keessaan dhuftanii dubbattan taanaan namni du'e mini waan horiin du'ellee namatti hin fakkaanne. Horii dhumtillee jechuudha. Horii dhumtillee wanta du'etti hin fakkaanne. Garuu nuti wallahi dhugaa Wallaggaa Rabbi tokkichi haa baasu. Rabbi tokkichi. Haadhaaf intala wal bukkee ciibsanidha. Kan daffaramaa turan. Kan itti taphachaa turan. Oromoon Wallaggaa har'a iddoon jiru. Dhugaadhaan seenaa. Baadiyyaa keessa warroota sagalee ta'a. Reeffa abbaa keenya ani akka nama tokkotti dhalattuu Wallaggaa akka Oromoo ta'uu koottini reeffa abbaa kiyya akka inni kabajaan awwaalamuu nan barbaada. Garuu reeffa isaa nu dhowwataniiru. Reeffa maatii keenya du'ee nuti seera qabeessaan awwaallachuu barbaanna. Silas reeffa isaanii wanta hin nyaatu yoo ta'e haa nyaatani. Reeffa isaanii argachuu barbaanna awwaallachuu barbaanna seera qabeessaan nuti. Reeffa isaanii reeffa maatii keenyaa ni barbaanna. Dhugumatti dhiigni Oromummaa isin keessa jira yoo ta'e dhugumatti waa'een keenya dhugumatti yoo isiniin ni dhiba ta'e yoo wanti nurra ga'e kun narra hin ga'in jettu yoo ta'e gadi baatii sagalee nu ta'a. Bakka reeffa maatii keenya du'anii awwaallachuun barbaanna. Obboloota keenya haadha koo lafa isheen itti hidhamte baruun barbaadan. Eessatti akka isaan geessanii baruu barbaanna. Hin jiran. Kanaafiyyuu gadi baatii Oromoon kutaa kamiyyuu sagalee ta'a. Sagalee gadi baatii ta'a. Lakkii nutoo diqaalaa lama irraa daqqalamedha yootaan immoo dhiisa. Bakka gadi baa sagalee nu ta'a. Samira, okay, Abu Rashida baga nagaan dhufte. Yaaboo boonye iyyinee lakkaawwannee walyaa namni immoo raqa keessan irratti taphata. Har'a reefka kana xiqqoo osoon dhaabbannee duruu Tiwiitara irratti baafatanii ijoollee teenya Oromoon akkana qaltee jedhan. Keenya immoo lakkii addunyaan nu harkaa maarreen nu harka aboo addunyaa miti yoo feete maaliif walitti garangalle. Bishaan morma ga'e nama jeesanii sin fixu jiraniiti. Oromoon maal taateeti akkanatti bishaan qabbanaa kana dhuydee teessi ni wallaale. Lakki mana baluu reefkin baheeti xiyyaas boruu dhufa jaanii ta'anii lakkaawwatammoo. Warrummaan hidhannoo qabu kunuu rabbiin isaan haa xaragu ja'uuni isaanummaanu maali ibiddi isaanii bishaan bahamoo. Kawmataa ibidda baheeti isaanii bishaan bahu jira. Yoo waan rabbiin isin garsiise Somaaleen ogguu takkitti nama takka irraa kabalan hanga nama 100 kabalanii rafan. Oromoon maal taate? Maaltu itti bu'e? Himachaa ooluun kun naman qaanfachiisu naman xiqqeessu. Awwaan injee dubbadhuun qabu dhugaa yoo barbaadan. Hedduu nama gaddisiisa. Oromummaa nama jibbisiisa. Gabroomnee harka kanninee taa'uu yookiin ammoo ofirraa dhoorkinee akka namaatitti mataa ol qabannee deemu. Oromoo waanuma lamaa kabachiisa. Humna qabaatee humna isaatiin buluu. Gatee garsiisu. Gaafa mormi murame mormi nama biraatis akkasitti toluu qaba. Rashida ifa mana ጎሪ ተኮ ዋንጀራ ማሎ ጎፍታኮ ዘመድኩም ያልከውን ሰምቻለሁ አይቻለሁ በጣም ነው የምንሰማ እንዳንተ ያሉት ቆሻሻ ኦሮሞ ቤት አድገው ተወልደው የኦሮሞ ጥራጊ የበሉ የኦሮሞ መሬት ያረሱ እንዳንተ ገልቱ የሆኑ ገልቶች ናቸው የኛን ህዝብ እየገደሉ ያሉት አንተ ኦሮሞ ሐረር አካባቢ አይደል ተወልደ ያደከው
የአንተ አይነቱ ገልቱ በክርስትና መጽሐፍ ቅዱስን እየሰበከ የአንተ አይነቱ ገልቱ ነው እኛን እየገደለን ያለው ታውቃለህ። ልብ ያለው ሳይሆን ልብም የሌለው ወንድም ሳይሆን ቁምጣ ያሰረው ሙሉ ሱሪ እንኳን ማሰር የማይችል መልበስ የማይችል የአንተ አይነቱ ገልቱ ነው። ዘመድኩም አንተ ሰው ነህ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትታወቃለህ። ማልተ ቀሮን በየከሰ ጅሩ ማልተ ቁባውሊ አመለ ቦሩሌ ሆቁበን ቀባቲን ገና ከነ ጫላ ቦኝ ጀሪላል ዋሄ ፍንፍኔ ዲሰኒት ዋሄ ፍንፍኔ ገሉ ዲሰኒ ዋይ ኦሮሞ በርበዴ ሰረት ወጀቻ ጅራን ጀሪ ወል ቤከን ጀሪ ወሊፍ ደጋን አከ ከኛ ሚት ኑረት ወጀቻ ጅራን ኢሳን ቀውሞ ኦሮሞ ረት ወጀቻ ጅራን ጎንዶሪ ዱፈኒት ሚት ከሰረት ወጀተን ባህር ዳር ዱፈኒት ሚት ከሰረት ወጀተን ኦሮሚያ ከሰ ቂጣ ከኛ ጅራን ኢሳን ይወላልተኒ ከነ ሂምቤግ ነበር ዲሳ አማሜ ሲያሰኒስ ወለዱ ዲሳ ሲያሰኒስ ወልኛቹ ዲሳ ዲነ ነው ፊጣ ጅሩ ከናን ሎላ ዲነ ነው በርበዴሳ ጅሩ ከናን ሎላ ቶኮታ ቶዲነ ካንሩ አጎባ ቦዱ ቦቦሌ ቦዴ ወልት ጄቢተን ወልት ዱካሱ ከሰድ ኦፒሊንግ ጎዳ እንግዳ ሚዲያ ጀራ ከነ ኒወር ዶፍታ ነው ተይበር እንግዳ በሮ ሚዲያ ጀራቲ ተናኒ ሚዲያ ጀራቲ ተናኒ ስርት ኖርዶፋ ሚዲያ ልማን ኦሮሞ ተረ ሚዲያ ጀራተ ኖርዶፋ ኦርዶፋ ከነ ሚዲያ ልማን ኦሮሞዳ ዋሄ ነማ ኡንፋ ዋሄ ጋንዳ ዋሄ ማለት ጀርገሩ ተኩማዩ ጪስቴምቤ ተኩማዩ ጪሰኒም ቤከ ዋይ ኦሮሞ በርበዴሱ ቆፈ ብቻ ሀሳን ሱሉልታን እንዴት እንደምናፈነዳ ያቻጅራል ሂና ፈነዳንሞ ኤገዳ ማለ ተርባኔ እንድራ በረሃራ ወንድራ ማለ ጀቻ ተራን ዋይ ወለጋ ማለ አሳቱራን ማለ አሳቱራን ዋይ ወለጋ ቁበ ቀብደን ሚቲ ማል ጀቻ ተራን ኦ ሚዲያ ሳኒ ወርዶፍታንቴ ይወዱጉ መደሎተ ቁቤታተን ዋይን ኡመተ ዱኩ ኦሮሞ ሲዱኩበቴ ማል ጀቻ ተራን ወለጋ ውስጥ እንዲናደርጋለን በዚህና እንገባለን በዚህ እንወጣለን ጀቻን ቱሬ ጎዳማን ጎን ሐራስሞ ጎዲነ ብራት ረትኒ ሆጀተን ኢሳን በከብራቲ ሚቲ ከዱፋን ቀየ ኦሮሞ ረጅራን ቂጠ ከኛ ጅራን አፋን ከኛ ቤከን ዱዳ ከኛ ቤከን ኑ ጫላ አፋን ኦሮሞ ደደንዳን ኑ ጫላ ዋይ ኦሮሞ ቤከን ያልማን ኦሮሞ ቀሮን በየጅርቱስ ወሊጃራ ቀየ ከኤግ ናኖ ከኤግ ስለማልቴ ኡመን ኦሮሞ ማልቴ ኡመን ገላኒ ማልቴ ማችን እኩቡ ደደባ ማሊፍ ዱኢቲን ኡመተ ወለጋ ሀና እኩቡ ዲደ ማሊ ኦሮሞ ቆቲ ማፈን ጀቹ ዲደ ስለ ኦሮሞ ትበር ከን ቀለማ ጅሩ ጆ ነመዱ አጅረ በር ነመጎራ አጅረ ኒብር የጋላ መንግስትን የኦሮሞማ መንግስትን እናጠፋለን ጀሪኑ ትፈንበር ኑ ሞቱም አንቆስ ዋኑ ሞት ኦሮሞቲ ጎደ hinjiru ዲና ኑ ትፍዱ መለ ኑ በርበዴሱ መለ ሄሊኮፕተሪን ኢሳካኒ ኡመት ኦሮሞ በርበዴሱ ተሐረማ ዲና ከና በርበዴሱ ደደብድ ሐረየ ሰረቀ ሆበርስ ኡመት ቀባቹ ባቴ ረሳሳ ቀባቹ ባቴ ሄሊኮፕተሪ ሰይ ሩቁቱን ደንደው ድሮኒ ሰይ ሩቁቱን ደንደው ከኑ ፊጣጅሩ መኑ ፊጣጅራ ጃለተኒስ ጅቢተኒስ ዋንፈተና አንጀዳ ኑ ከኑ ፊጣጅሩ ኦፉማ ኬኛ ወል ፊጣጅራ ወሊገሩ ደቢሰ ብቻ ዮ ወሊገልተ ዲናሌ ወገቹ ከንደንደስ ዮ ወሊገልተ ዲናሌ ፍራ ኦጉ ከንደንደስ ዮ አቲ አደብት ኖፍት ዮ አቲ ወልት ዱካስ ዮ አቲ ወለጀስ ዲን ከመትሽ ነጀስ ነረ ዲና በልበለ በናጅር ቁቦ ወልቀባ ኦሮሞን ቁቦ ወልቀብና ኑቲ ቁቦ ወልንቀም ራፍ ነጅር haragaro wato kunutti kee wato kunutti gale kinu kaane balabus na jechuudha kanatti haguma guyyaa sadiiti wabo tokko kan jedhu kana gashiin eddi silaatti daafachaa ture okay ammayyu taanaan gara dubaattiin jedhina ummanni keessan obboloonni keessan haa keessanis abbaa keessanis akka hidhataniif qottollee taanaan bitanii bukkee kaanii wanta akkasii gaafa dhufu duun akka jiru ajjeesuunis akka jiru beekamaa so irratti hojjedha bakka bar ummanni oromoo amma kana booda haasoo qofa ta'uun qabu sigalee irratti hojjetu qaba. Ummannummaan faannoo kophaatti hidhattee faannoon tun baay'isawee akkuma ganniin jetti sanitti kan humna godhattee Gondar irratti miti silaa biyya isaanii silaa biyyuma isaanii Gondar sanitti humna godhatanii Oromiyaatti dhufan waan takka bar Oromiyuma keessaa nyaachaa Oromiyuma keessaa dhuganii achuma keessatti humna horatanii achuma keessatti hidhatanii achuma keessatti uummata keenya nyaachaa jiran jechuudha. Kana dhaga'u jechuun nama dhukkubsa Oromoo nama dhukkubsa. Nurratti hidhatanii nu jeesuun nurraa nyaatanii nurraa dhuganii lafuma keenyatti nu mancaasuun kun waan nama dhukkubsuudha. Waan akkanumatti taa'anii ilaalanii miti. Waan silaa hundi keenyaa gabbaanii yoom hadheeffanna. Hadheeffadhaamee jaati hadheeffadhaa. Bakka guyyaa namaaf sadii wajtanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in hadheeffadhaa waliin kaa. Finxaaleeyyii Amaaraa faannoo eenyu Abiy Dooktar Abiyyoot
Akkachi keessaa baasu godhuu dandeenya. Yoo nuti wal ta'iinsa lafaa itti kaane jechuudha. Yookiin immoo dhukkee itti kaasne jechuudha. Oromoon galaana irraan dhangalaana waan ta'eef aasteenya haasawuu qofa hin barbaachisu. Ijjannoo tokko qabannee deemuu qabna. Nuti sababa guddaadha. Saba uummanni kopheen uffanne kun nuufi fiisisuu miti nuti. Nuti saba guddaadha. If kabachiisuu qabna. Isinii galaami if kabachiisuu qabna. Hanqayoom boonya. Hanqayoom gurraacha godhannee deemna. Hanqayoom tishartii uffannee deemna. Hanqayoom poostara qabannee deemna nuti saba guddaadha bar. Saba bar Itoophiyaa mootummaa kanaa bar uummata kana mataa irratti baatee bar mootummaa kanaa uummata kana jala us jedhe malee odoo uummanni kun usuu baratee mirga qaba qe'ee ofii irratti Samira. sii galee nuti use uummanni kun inuma usee bar us ciisee ma jira Oromoon waan tokko quban qabu ciise Barri kuni ni ciise bar uummanni keenya. Oromoon an Oromoo akkanaa miti kan hin beeku.